Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi hordoftoota sukkaareetu jarra jirtu bakka jirtanitti nageenyi xiyyaa ta'uun irraa muddite isinaa geechuu isiniin jecha warroonni YouTube chaanaalii kiyyaa faaraa taatan YouTube kiyya subscribe like gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo deebiidhaan baga nagaan dhuftanii welcome isiniin jedha. So walirraa banneetii jirra. Maaliif akka walirraa banne immoo waluma beeksisaatii jirra. So jireenyi biyya namaa yookaan jiruuf jireenyi biyya hambaa baay'ee ni ulfaata, nama rakkisaa, nama dararaa, viizii nama godha. So sanumaaf banne ayyaanni merii Kirismasis ni jira. Ayyaanni bara haaraa bara 2022 akka Awurooppaatti ni jira. Sanumaan wal qabateetuma walirraa babbannee isiniin jechuu barbaada. So walitti deebineetii jirra. Amma immoo isiniin jedha ijoollee Oromoo maatii naaf ta'a. Warri maatii naaf hin taane warri maatii naaf taatan immoo galatoomaa isiniin jedha. Galanni keessaan bilisummaa ilmaan Oromoo isiniif haa ta'u isiniin jecha. So har'a viidiyoo maal qabadhee dhufe waa'ee ajjechaa Karrayyuu irratti yookaan ajjechaa ilmaan Oromoo irratti deemamaa jirurraa Hangaasaa Ibraahim bilisiginnaa qondaala bilisiginnaa keessaa isa tokkodha. Garuu immoo ajjechaa ilmaan Oromoo yookaan ajjechaa Karrayyuu irratti waan dubbatee qaba jechuudha. So ajjechaa ilmaan Oromoo kana keessatti dhugaan yoo afaan qaban funyaaniin dubbatti jedha Oromoon gaafa mammaaku. So dhugumas dhugaan jirtus taanuma hinuma dubbattee jechuudha. So dhiinni ilmaan Oromoo ni tura ni bula malee hin hafu. Ilmi namaa du'uun, ilmi namaa ajjeefamuun, ilmi namaa dararamuun gaafa boruutirratti gama rabbiitiinis ta'e gama seeratiinis ta'e hin hafu. Gumaan yookaan eegni ilmaan Oromoo ni bahaa jechuudha. So kanaafiyyuu dhugaa jirtu dubbateetii jira jechuudha. Hangaasan duras ani yaani akka inni jedhutti Oromoof qabsaa'ee jedhe. Garuu Oromoo qabsaa'uusaa hin agarree. Oromoof qabsaa'ee har'as immoo Oromoof hin qabsaa'aa jedhe. Bilisiginnaa walitti kaatee wal nyaattee walaa nyaattu. Dhiiga ilmaan Oromootiin wal nyaachisaa jira. Dhiiga ilmaan Oromoo isaan dhangalaasanii irra darbanii akkanatti ittiin taphatan kana walitti kaasaa jira. Walitti haa kaasuu jechuudha. Gaafa Jawaar Oromoof dubbatu, gaafa Jawaar Oromoof quuqqamu, gaafa Jawaar dhiigni ilmaan Oromoo hin dhangala'iin jedhu, gaafa Jawaar Oromoon tuni seera ofiitiin, heera ofiitiin, mirga ofii kabachiifattee tooni yaa bultu. Mirga Oromummaa nuuf haa eeggamu. Mirga keenya ni falmanna, ni dubbanna jedhee dubbatu. Akka waan diina isaanitti ta'ee yookaan isaaniif diina ta'ee isaan buqqisuu ta'ee itti fakkaata. Garuu immoo dhugaa jirtuu fi haqa jirtuu fi kan Rabbi irrattis kan lafa irrattis fudhatama qabu dhugaa jirtu itti himee jechuudha Jawaar Mohammed. So kanaafiyyuu har'a immoo isaanuu walitti ka'anii wal nyaatanii dhugaan immoo ni warraaqxii jechuudha. Ni turtii ni bultii gara fuulduraattis ni baati malee dhugaan hin teessu jechuudha. Gara fuulduraatti qallattullee ni qallatti malee hin cittu, hin baddu, hin haftu dhawaatuma jechuudha. Kanaafiyyuu ajjechaan ilmaan Oromoo uummata biyya bulchaa jiru yookaan mootummaa biyya bulchaa jiru yookaan qondaaltota mootummaa jala fiiganii tooni ati karaa sirrii jirtaa, karaa gaarii jirtaa, karaa dhugaa jirtaa jedhanii tooni uummata kana miidhaa jiran hundumattuu gaafa turee bubbulee mul'achuun isaa hin hafu. Karaan irra jiran kun isaaniif gaarii miti ta'uu isaa hin hafu jechuudha. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo akka bara kana ajjeefame hin ajjeefamne, akka bara kana dararame hin dararamne, akka bara kana miidhame hin miidhamne jechuudha. Guutumaan guututti firris diinnis hundinuu ni beekaa jechuudha. Kanaafiyyuu ilmaan Oromoo ajjeefamanis du'anis namni tokko yoo badii dalagee biyya kamittuu biyyoota gurguddatan irrattis ta'ee biyyoota xixiqqaa keessattis ta'ee seerumti kamiyyuu nama badii godhee adabii jedha. Nama badii godhee adabbii galchii, mana murtii galchii, itti murii, itti faradii, badii isaa sallaalii furmaata godhiidha malee kan jedhu seerri
ajjeesii miti. Ajjeesii gati yookaan shanee jedhii saba addaan qoodii yookaan shanee jedhii ajjeesii. Shaneen maal ilma namaa miti? Shaneedha jedhanii gabbaanii toonii ilma namaa guuranii bosonatti naqanii badii tokko malee ajjeesan. Shaneen ilma namaa miti. Shaneen biyya buqqisuuf biyya diiguuf miti. Garuu dhugaa sabaa barbaaduuf sabni akka hin ajjeefamnee fi sabni akka hin dararamne haqii saba ofii barbaaduuf malee namni kamiyyuu gara jabeenya qabaatee yookaan biyya balleessuuf miti. Oromoon immoo biyya ijaara malee biyya hin diigu yoomiyyuu jechuudha. Kanaafiyyuu sababa shaneetiin maqaa shanee jedhuun uummata miskiina, uummata jiraatu, qeerroo, dhaloota qubee, warra waa'ee qabsoo maal akka ta'e hin beekne, warra qabsoo hin beekne, warra shanee jechuun maal akka ta'e hin beekne, miskiina baadiyyaarra jiraatu, miskiina maatii ofii gargaaru, miskiina ofiifuu baratee barnoota isaa biddeenarra hin geenne gaafa karaarraa qabanii bosonatti galchanii ajjeesan arguu irra du'uu wayya. Hedduu namatti ulfaata. Garuu immoo dhugaan isaanii, haqni isaanii ni baati. Akkanuma bahaa jirti. Bahaa jirti, argaa jirras, ni agarras gara fuulduraatti. Haati ilmaan Oromoo har'as kalees boo'atii jirti. Boo'a haadha ilmaan Oromoo kanammoo gara fuulduraatti akka haqni isaanii bahuuf kan du'e silaa hin deebi'u, kan du'e hin galu. Garuu immoo gumuma baasa. Dhiigni dhiigumaan deebi'a. Kanaafiyyuu haqa kanammoo argamaa jira, mul'achaa jira. Dhugaan Oromootu mul'achaa jirti. Ammas immoo hin mul'atti. Rabbi akkanumatti dhugaa dhiiga ilmaan Oromoo dhangalaasanii gatan kana Rabbi akkanumatti dhugaa kana haa baasu jechuudha. Mootummaan kamiyyuu biyya bulchee Amaarri haa bulchu, Oromoo haa bulchu, Tigreen haa bulchu, sabni kamiyyuu haa bulchu. Garuu nageenya uummataa eegsisuudha. Gaafa sabni gadi ba'ee falmatu yookaan dubbatu nageenya uummataa eegsisuuf